Sinaadha qabu jecha dhaggeeffattoota fi hordoftoota irree miidiyaa nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaadha qabu jecha oduu kana kan isiniif dubbisu ana murteessaa Hajjiiti. Mootummaan Itoophiyaa ajjeesuu fi qaama hir'isuun akkuma itti fuufetti jira. Mootummaan dhiiga ilmaan Oromootiin aangotti ol bahee ammas Oromiyaa keessatti shororkaa uumuudhaan poolisii ofii leenjiseen ilmaan Oromoo dararutti jira. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti qabsaayaa Oromoo Kamaal Waliyyii kan ta'e milishaan mootummaa halkan dayeeffachuun itti dhukaasanii yeroo ammaa kana mana yaalaa keessatti yaalamaa jira. Keessaa fi biyya alaa jirtan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota irree miidiyaa nageenyi badhaadha kabajaa fi ulfinni bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabuu isiniin jenna. Oduun kun kan isinii darbaa jiru irree miidiyaa irraa anka isin faana turu numeeriyoosiniin. Kabajamoo uummata Oromoo oduu biyya keessaa jajjabduu qabannee dhiyaanne. Mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru uummata Oromoo hidhuun ajjeesuun qaama hir'isuun akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan maqaa Oromootiin kiiloo afur galte tun erga Madiinaa fudhachuun baadiyyaa fi magaalaalee Oromiyaa keessatti keessuun hidhuun ajjeesuulleen itti fufee jira. Kanumaan wal qabatee godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee kan ta'e qabsaa'aa Oromoo fi itti gaafatamaa qeerroo Shaashamannee Kamaal Waliyyii yaadii ajjechaa waraana mootummaa mana isaa dhufuun taasisaniin rasaasa itti roobsuun miila isaa rukutuun amma hospitaala galee wal'aansarra jiraatu himamee jira. Gochi isaan Kamaal Waliyyii irratti fudhatte kun qeerroo fi qarree magaalaa Shaashamannee mogolee buusuun yookiin sodaachisuu yaaluu isaaniiti. Mootummaan yakka guddaa dhala ilma namaa irratti raawwachaa jiru wal qabatee miidiyaaleen addunyaa hedduu wal jalaa fuudhuun gabaasaa jiru. Mootummaan biyya bulchaa jirtu tun mootummaa uummataa osoo hin taane durriyyeen akka biyya bulchaa jirtu. Ajjechaa fi saamichi gama hundaan deemaa jiru kun hin dhaabbatu taanaan bahanii galuun akka yaaddoo dahaa jiru jiraattonni illee ni dubbatu. Rabbiin gumaa isaa haa baasu. Maatii fi firoottan akkasumas uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Dabballoonni mootummaa Feesbuukii fi miidiyaa dhuunfaa irratti bobba'uun sanyii girzaamachii fi girrisaa shanii akkasumas maqaa adda addaa saba kanaaf moggaasuun haasawa jibbisiisaa fi arrabsoo adda addaa tuulaa jiru. Jaanjoo namuu beekaa waan mishaadha. Afaan danuttuu haasawamaa garuu qulqullinaan hubatu irratti rakkottuu jira. Kun sirrittuu hubatee kallattii sirrii kaasa. Gariin ammoo jaanjoo fi jaanjaa qabsoo walitti hidhuun uummata Oromoo warjaajessuu barbaada. Kanaafuu dheerinnaa fi bal'ina jaanjoo ibsuun barbaachisaa tahee jira. Jaanjoon eenyu? Jaanjoon eenyu miti hubatu feesisa. Jaanjoon nama dhuunfaa dhaabbilee PP yookiin biltsiginnaa ta'ee kan safuu fi laguu hin beeknedha. Kan ceeraa fokkuu hin laallanne. Kan har'a malee boruuf hin beekne. Kan hangafaa fi qixisuu hin beekne. Kan waan darbe hin yaadanne. Kan galgalaa nama girzaamachii fi girrisaa jechaa booyu. Kan irbaataa fi dhiyyanni isaa hundi jibbaa qabsaa'otaa fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo tahee